isa sanni siyaadachiisu barbaadeeti. Baay'ee gaariidha. Sagaleen keessanillee maanguddoo isin hin jechisiisu. Hayyee amma wanti isin gaafadhu Haji Aluun Finfinnee illee ni deddeebi'anii gara giddu galeessaa kana Baalee Roobeen jiraadha jettanii Finfinnee fi Baalee Roobee jidduu fageenya hedduutu jira kiiloomeetira naannoo kiiloomeetira 400 akkasiin ga'a. 430. Hangana ni ga'a. Kanaaf mee osoo Finfinnee deddeebitanii namoota carraa kanatti isin deebisuu danda'an gara hojii kanaatti isin waamuudhaaf yookiin akka isin hojjettan isin taasisuudhaaf yaalii godhanii jiru namoonni kan isin bira dhaabbachuu barbaadan yeroo kanatti jechuudha. Kan duraan osoo hin ta'in amma namni isin gargaaruudhaaf yaalii jira. Namni nu gargaaruudhaaf amma qabatamaan jiru haa ta'u namni tokko tokko kun kan ijoolleetti nu oolu kun kammoo jirma kennutti kun yaada kana hima qaba. Garuu sadarkaan jireenya keetii nama walitti seena. Ati namuma sadarkaa kan kee irra jiru walitti hidhamta. Namni sadarkaa keenyaa inni nu mataan isaatu miskiina yoo qalbii nu dhukkubse malee waan nu godhu qabu. Nama nu olii sadarkaan keenya itti nu fidee waliin mari'annee nu warqaaraa jechuun qaaniidha yoo. Namni illee akka nama gartee beekee wallaalee tokkotti nama tuffata. Nama akkasitti nama tuffatu kan ammoo namni taa'aniif nama argin dhaabataniif nama argin. Akkamitti manni kun guddaan jiraachuu kennaa fi dhumuu kennaa ibbaan qabu. Kan naannoo keenyatti jireenya keenya beeku gaheen isaatii fi dandeettiin isaa uf bira taree nu gargaaruu ni danda'a. Warri tokko tokko kan dandeettii qabu akkamitti waan kanaan nu laaleef jala deemee an kadhachuullee hin barbaadu. Maali? Wanni an dalagaa jiru waan dhuunfaa kiyyaatii miti. Yoo amantiillee ta'e amantiin ta'e dhuunfaa kiyyaatii miti. Yoo qabsoo sabummaallee ta'e oromummaan sii jallaa miti. Kanarratti yoo namni nama hin qarqaarin qalbiin nama hin barchi. Kanarraa namni akkuma keenya kana itti dhagahamee jiru namni nu qarqaaruudhaaf humna dhabe malee yaada tokko lama miti. Fakkeenyaaf waggaa kana waa'ee qabsoo Oromoo sana keessatti. Bara 2010 akka Itoophiyaatti. Ispoonsara alaa nu gaafatanii reediyoo daandii haqaa Hamzaa Booranaa fa'a ispoonsara nu ta'anii anaanaa waraabanii kaasee tokko intarneet waan gadhiisan. Achi durallee akka dhuunfaatitti kaaseta manzuumaa katoowidaa kan bara 2003 bara 2005 namni dhuunfaan kaaseta kana naa waraabee mucaan tokko fa'aa istuudiyoo qaba. Istuudiyoo kaasetatti birrii 15,000 irratti nyaatu. Rabbumaaf jecha naa waraabee sababa saniin haadha mana isaatiin hagaa wal dhabbii ga'ee namni akkasitti keessaa nama gargaaru tokko ma jira. Haala kanaan yoo nagahuu dandeenye ammallee namni yaadaan isin qarqaarraa haala mijeessinaa jedhee hamilee nuu kennaa jiru tokko lama miti. Garuu fedhii rabbiitiin itti dhufnee agarra. Irra caalaa warri nutti kalaahee amma jechoota akkanaa kana abdii nuu kennu warra irratti humna qabaatee waan dandeenye. Namni humna qabu kaa hin jiranii kennaayyuu wallaalaaf jiruu fi jiraachuu dhabuu kenna wallaalarraa haga har'aatitti nu moggaa dhaabachuu dadhabe. Jiraachuu kennaa fi hamilee akkanaa kana qabaachuu fi yaada kana qabaachuu fi gahee akkanaa kana qabaachuudhaaf carraa arganne humna dhabaaf qophiin nu qopheessine sun odoo nu irraa katarru taate kasatti akka nafne akka nu qarqaaran. Fakkeenyaaf an amma siiraa rasuulaa jedhanii seenaa rasuulaa jedhame sallallahu alaihi wasallam
seene siiraan kun dheeraadha. Ka haati isaanii garaatti isaan baachuu, isaan dhalachuu, isaan guddachuu kaaseta tokko sadiin baase bara 2008 eegana achirraa guddatanii Khadija haadha ummata mu'minaa Khadija ta jedhamtu haadha mana isaanii ta duraa haala isaan walitti dabalamanii fuudhuu baase. Achirraa qabee haga gaafa isaan duniyaa tanarraa deemaniitti ka Khadija sanitti amma ka wahyiin isaan ergamuu nabiyummaadhaan kitaabni irratti bu'u ummatatti ergamuu ka eeganaa mi'raaja bahu ka deebi'ee hijiraa bahu ka qabsoolee garaagaraa kun tartiibaan adeemu kana dhufa isaa qopheessee fixee haga gaafa du'aatitti katabee lafa qaba. Qophii harkaa qabu kana odoo dandeettii ka qabadhu taate waraabame lakkoofsa itti kennee dhawaataan yoo ani ka guyyaan nagalee dabdullee taate ummata akka gadhiifamu fedhii akkasii yaada akkasiisan qaba. Maaltu sanitti na xinqi yaadni sun na raffisu. Amma garuu hin waraabamne sagaleedhaan katabaadhaan jira. Ka katabaan jiru kun odoo ani irraa du'e namni dubbisu jira. Maaliif qubeedhanii katabuun qubee arabiiti. Afaan immoo an katabuun afaan oromooti. Qubee afaan arabiffaa fayyadamtanii jechuun qubee arabiffatti maaliif amantii islaamaa wajjin qur'aanaa fi hadiisaa wajjin waan deemuuf fiqihii fi deebi'eetiin immoo tuyyuu waan garaagaraa fanni amantii islaamaa wajjin waan deemuuf dirqama amantii wanni manzuumaa kun wanni tawhiidaa kun qubee arabaatiin ta'uu qaba. Qubeen araba haa ta'u malee lugaan isaa yookaan afaan oromoo. Afaan oromoo lugaa qubee arabii keessa qubeen dhaa jedhu hin jiru, qubeen caa jedhu hin jiru, qubeen nyaa jedhu hin jiru, qubeen chaa jedhu hin jiru, qubeen phaa jedhu hin jiru. Kuni ka afaan oromooti. Qubee arabii keessa hin jiru. Kana kulli ofii itti bocadhee ka dhuunfaa kiyyaa ani waan isaan katabu odoo ani irraa du'e waan san namni dubbisuu danda'u hin jiru. Qubee an dhaa godhadhe hin beeku, kan caa godhadhe hin beeku, kan nyaa godhadhe hin beeku, kan phaa godhadhe hin beeku. Kanaaf wanni kun bilaashatti baddii. Lammata immoo namni lafa bule kunii fi namni amma hammayyaa ijoollummaa qabu kun walitti dhufu. Namni dur waan ifatu waan tokko qopheessuudhaaf irratti dadhabee irra bullee irra oollee irratti beeloo namni amma inni illee otomaatika zamanni isaa illee otomaatika wajji takkatti teknooloojii illee isa qarqaaree jira. Yeroo gabaabduutti waan guddoo walitti qabuu danda'a akka keenya kanatti akka takkaan biyyee bu'ee waan san ifaajee irra oolchuu hin danda'a jechuu waan itti amantii hin qabneef ifaajeentii sun bilaashatti baddi jechuudha. Dhayaatti sadiitti mala. Amma yoo namoonni hojii keessan kana barreeffama isin barreessitan kana dhufanii isin wajjin hojjechuu qofa osoo hin ta'in akka isaan ofii isaaniitiif hojjetaniif yoo isin gaafatan fedhiin keessan maal fakkaata? Hojiin kun akka hojjetamuuf garuu kan hojjetan yoo nama biroota ta'an fakkeenyaaf artiiwwan garaagaraa kan beeknu jechuudha. Namoonni walaloo fi yaadaloo adda addaa ni hojjetu. Kan weellisu immoo nama biroo ta'uu danda'a. Haaluma kanaan yoo namoonni kan isin gaafatan ta'e fedhii ni qabdu akka namoonni hojjetan. Hin qabu. Maali? Raqaa ofii nyaanne allaatti irraan ari'an jetti Oromoo gocha makmooti. Kanaaf ani haga humnatiyyaa aqallee hin baasawoo jedhe baasuu hin danda'a. Nama walaloo naa kenni, yaadaloo naa kenni, sagaleedhaan ani si qarqaaraan jedhu argadhe qarqaarsa argadhee miima argadhutti gargaarsa argatte majjee awwaaltee baasa. Hayyee baay'ee gaariidha galatoomaa amma sheemifta gama keessan dhufne wanti isiniin jedhu isin hordoftoota kiyya anii fi sheemiftaan naannoo tokko jiraannaa qaamanis walitti dhufnee waan adda addaa ni mari'annaa akka maatiitti sheemiftaan kaasetta baasuudhaaf qophii qabanii wanni kaasetta kanaa maalirraa akka ga'e sheemiftaa gaafachuu fi sheemiftaan asirratti maal akka jedhan
isaan maal isin maalidha? Akkuma mata duree irratti reefuu sii kaase tokko wanni irraa guyyaa irraa kana Rabbi walitti nu qabee isaaniin illee ajaloon illee mana kiyyatti sillee bakka tokkotti walitti nu qabe tokko suma kanaayyuu akkamitti qindeessinee saganteeffannee itti deemuu dandeenya waan jedhu kanaaf guyyaa irraa kanaayyuu wal ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokko fedhiin keenya tokkoo miti akkuma amma isaan jedhan kana waan lakkoo isaan qabne ka jiru miti kan jirrellee itti dabaluu hin dandeenya. Fedhii rabbiiti yoo wanni suni waan fedhii rabbii keessa kan jiraatu taate jechuudha. Kanaaf har'atti garuu gabbaanee waa goona yoo jennu humni gargaarsi rabbii malee wanni biraa waan hin jirreef kanaaf fedhiin kiyya akkuma amma jedhame takkallee taatu yoo rabbi kan jedhu ta'e gadhiisaa jedhee waan yaaduuf fedhii rabbiitiin yoo haalli kan mijaa'u taate dhufaa yoo rabbi achiin kan eegu taate hajjii amma nu dura jirtu kanarratti sagalee kana uummataaniin geennaa waan jedhu kana yaada qabna jechuudha fedhii rabbiitii yoo wantoota. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Hordoftoonni kiyya nan beekaa intarviiyuu erga isiniif godhee as baay'ee na gaafatanii gama WhatsApptiin illee gama Telegiraamitiinis namoonni manzumaa Sheemiftaa nu erge naan jedhanii na gaafatanii jiranii haala kanaan walitti dhufna jedhaa jiranii Sheemiftaa akka haala ho'aadhaan eegdaniif simattan abdii guddaan isinirraa qaba. Hordoftoota kiyya amma gama Haaji Aluutti deebiin Haaji Aluun waa'ee Sheemiftaa waan jechuu barbaadan yoo jiraate isaan akka jedhan isaan affeera. Mee waa'ee Sheemiftaa kanaa maal jettu? Waa'ee Sheemiftaa kana waan jechuu qalbiin kiyya yaaddu arrabatu nu hanqata. Jechatu nu hanqata maaliif? Sheemiftaan akkuma amma reef jedhan kana dhalootaan illee anaaf isaa gadi jaamti. Anaaf yoo taatellee abbaa isaaniitti walitti kalaawa malee anaaf Sheemiftaan ilma naa ta'uu danda'a. Namoonni wajjin baran ani hiriyyaa kiyya ta'uu danda'a. Ka yeroo tokko dhalanne ka waliin dhalanne ka waliin baranne. Ka rakkoo amma qabsoo adeemsa siyaasaa mootummaa dargii san keessatti ta'ee Haayila Sillaasee iyyuu caafii hin dhaqqabne jira. Warri wajjisan seenaa wajjin daleenye warri waanii wal beeyne tokko nan simanne rakkoo san keessatti ijoollummaa ofii keessatti isaan filasmate. Odoo waan sana ani akka baaleetitti afaan Oromootiin namni towila kana na dura jalqabee kaasetaan baasan jiru. Namni fuula keessa na fiigee odoo du'allee taate wali sun waan irratti du'an waan amantii dubbachuun yeroo dargii san keessatti hin ta'u. Lammata jecha takka yoo ummata keessa facaasuu dhiisi waltajjii nama gabaabaa keessa dhaabattee yoo ka dubbatu taate jechi kan keessuun saansuura yoo osoo hin ta'in hin hayyamu. Namni waan san gadhiise odoo mootummaan beeksisin odoo siyaasaa hin beeksisin mootummaa siyaasaa sana odoo hin beeksisin nama nas beeku irra shanama. Ani yeroo dargii san kaaseta jaha gadhiise yoo isaaniitti arrabbitti hirkadheeruu hiikee kennee gadhiise. Akka waan hin goone illee dhibbarraa dhibbatti amantii waan qabuuf akka hin dandeenye illee hin beekaan. Yoo jiraati immoo ani sadarkaa biyyaatiin sadarkaa federaalaatiin achitti saansuurii godhee gadhiisa malee akkamitti waan hagana gahu kana odoo mootummaan hin beekin odoo saansuurii hin godhin odoo warri siyaasaa okkee hin jedhin gadhiisuu hin danda'u ka jedhu rabbi kana narraa sammuu qabe. Rabbiin ani itti hirkadhe jara sammuu hin qabe. Eegasii ufiifuu dhageeffattee itti booji'amuu jalqabde. Warra keessaa ol kute malee warri naannoo kanaa sossobaa fi sodaachisaadhaan miseensa ta'eetiin yoo duraa itti fakkaate
adaan dogoggora keessa jira jechuun gaabbii fi irraa deebi'anii to'achuu fi nu deeggaru nuti assaayimentii nuti kennanii hordofaa bakka inni gahetti waan inni dabarsu jedhanii nuuf hin nyaannu bakka biraatti uf eeggannoo kan kee jabeessi jedhanii anaafuu eeruu naa kennan. Kanaaf odoo duutillee ka jiraattu taate namni naa wajjii ruuhii ofii kennee fuula keessan simatee ibidda san keessa dhaabate seeftaa waan ta'eef ilaalcha ani qabuuf ilaalcha addaati. Osoo ani ilaaltu eellee waan jalqabe kan ilmaan an dhalcha osoo hin ta'in namni lafaa kaasee waan isaan mul'ise isaan waan ta'eef ilaalcha hin qabuuf hagara jechuun afaan tun jecha tun dhiphataa irra caalaa numarti kennaa iyyuu ka jazaa irra argannu ka mindaa irra argannu namarraa argannaa fi miti gaafa duraallee arganneetillee miti wanni irratti dhufneefillee rabbi irraa argachuudhaafi rabbiin jazaa isaanii duniyaa akhiraattillee isaanii haa dhabu wanni hin jedhu du'aayyuu isaanii godhu malee wanni dhumaatti. Hayyee hordoftoota keenya qophii keenyarra waan hedduu argachaa akka jirtan abdii qabna. Qophiin keenyas gara xumuraatti deemaa jira. Wanti hundumtuu akka har'aa kana waan guyyaa tokkoon ta'uu fi waan yeroo xiqqaa keessatti xumuramuu miti. Duubni isaa bal'aa akka ta'e argaa jirtu. Namoonni kunneen haala kanaan irraanfatamanii akka maqaa chaanaalii kootii fi akka dhuunfaa kootiitti namoonni kunneen irraanfatamanii haala kanaan gargaarsi osoo jechuu danda'an gargaarsi biraa dhabamuun gaarii miti. Uummanni Oromoo uummata bal'aa, uummanni Musliimaas uummata bal'aadha. Uummata wal bira dhaabbachuu qabu. Gama amantaatiinis gama Oromummaatiinis akka Oromootti yennaa sirna hacuucaa sirna ulfaataa san keessatti uummanni kun lubbuu isaanii aarsaa godhanii uummata qabsoo keessa seenanii uummata kanas hanga danda'an kakaasaa turanidha. Please ummata keenya please waan kanarratti baay'ee akka yaadanii fi baay'ee akka irratti kakaatan abdiin qabaa. Isaan kana hayyoota kanneen jechuudha. Sooshaal miidiyaawwan adda addaa irratti poost godhamanii argee anis yeroo duraatiif jechuudha. Ergasii qaamaan itti dhiyaadhee waan kana qoradhee gama keessanitti fiduu danda'e. Please ergaan koo jechuudha uummanni kunneen irraanfatamuu qabu. Warroonni isaan fakkeenya godhatanii bakka isaan dhaabanirraa itti fuftanii waan gurguddaarra geessan uummannis isin dhagaa jira. Isinis yoo xiqqoo dubbattan uummanni isin dhagaa. Sooshaal miidiyaa harka keessanirraa qabdanii miidiyaa uummataatiin warri beekamoo taatan please isaan argachuu yoo barbaadan kunoo gama chaanaalii kiyyaatiin illee anallee kontaaktii gootanii viidiyoo kana jalatti koomentii yoo barreessitan namoonni isaan qunnamuu barbaadan ani koomentii san jalatti deebii isiniif kennaa bilbila isaanii bakka diskiripshinii irra isiniif kaa jedhee jira achi keessa isiniif kaa dhuunfaadhaan dubbisuu ni dandeessanii. Egaa hordoftoota kiyya qophiin keenya gara xumuraatti deemaa jira. Mee amma xumura irratti isaan waan jechuu barbaadantu jira. Isaan lamaan irraayyuu jechi tokko tokko ni fuuna nu dhaggeeffadha. Mee toohida isaanii kan dur keessa kan yaadatan walirraa fuudhaa isaan yennaa jedhanii dhaggeeffannaa jalqaba toohida Haji Aloo Kabir Umar toohida isaanirraa hangafa waan ta'aniif isaan irraa jalqabnaa ergasii kan sheemiftaa isaan walirraa fuudhaa jedhanii asumaan isin gaggeessinaa hordoftoota keenya please jecha gama isaanitti jeenaa jedhame. Toohida haa ta'u toohida keessatti manzuumaaleen tokkoma amma garuu manzuumaa isin jenna. صلاة الله والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا صلاة الله والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا صلاة الله والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا على حد البرايا والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا عفافا نبيني على حد البرايا كانوا كني نبيني على حد البرايا شفيع النبيني ما دوت كدايا على حد البرايا صلاة الله والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا على حد البرايا صلاة الله والسلام سلام الله والسلام على حد البرايا
Hayyee kan ishee mifteerra. Amma kiyya tokkoffaa isa xumuraa waan ta'eef tokko faaruu rabbii irra waan jiru لا إله إلا الله 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 إيمانا نشلمي أموتي دجي سمي لا إله إلا الله 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 إيمانا نشلمي أموتي دجي سمي لا إله إلا الله يا رزاق يا فتاح يا الله لا إله إلا الله يا مالك الملك يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله إيمانا نشلمي أموتي دجي سمي لا إله إلا الله إيمانا نشلمي يا موتي دجي سمي لا إله إلا الله إيمانا نشلمي أموتي دجي سمي لا إله إلا الله Hayyee sagaleen isaanii baay'ee miidhagaa fi baay'ee bareedaa dhugaa sagaleen akkanaa kun osoo hin dadhabin osoo fayyaa qabanii uummata irraa fagaachuun baay'ee nama gaddisiisaa. Mee amma ka xumurree irraa qophii keenya kanarraa uummata keenyaan uummata kana hordofanii nagaatti walitti deebinaa jedhanii dhaamsa guddaa waan garaan namaa yaadu afaanin dhiphataa hin dhaqqabu wanni jennuun ummata keenyaan nullee qarqaaraa sabummaa keessanillee qarqaaraa amantii keessanillee qarqaaraa irra ofii wal qarqaaraa saba wal qarqaaru saba waliif yaadu saba waliif du tahaa malee saba wal waanyu saba wal jibbu saba wal ajjeesu hin ta'ina. Nuti ilmaan namaati. Ilmi namaa cufti Aadamii fi Hawwaa irraa uumame. Ilmaan abbaa tokkooti, ilmaan haadha takkaati. Ufii obboleeyyan tokkoo fi sabni tokko wal nyaachuu fi wal ajjeesuu dhiisi. Saba biraatu nyaachuun nurraa hin barbaachisu. Sabni biraallee nu nyaachuun hin barbaachisu. Yoo akka nama rabbitti amanu kataatu taate. Dhiiga walii jiisuun hin barbaachisu. Wal qarqaaraa, nullee qarqaaraa, beekumsa keessanillee awwaalaa baasaa. Wallaalallee of keessaa baasaa. Wanni nu dhaamannu kana. Hayyee baay'ee galatoomaa. Hayyee ishee miftaa isinis ergaa keessan uummata keenyaan waan jechuu barbaadan isa xumuraati waan ta'eef jedhaan. Anis amma kan isaan jedhan kanarraa wanni jedhu hin jiru sabni keenya warri nullee isaanii yaanu kan isaanillee nu yaadan tokko wanni ani isaanii dhaamu sodaa rabbiiti. Nasbee kiyyaa fi isaanillee wanni ani dhaamu sodaa rabbiiti. Eega kana warri nurra nu amma haga tokko ibsannillee dhageenyillee dhageessifnillee warri nu caala mirga dhabee diin kanarratti rakkatee miidhamee himachuullee dadhabee wallaalee hunda keessa jiru waan jiruuf warri har'a aanjaa qabdan karabbi isin mul'ise karabbi aanjaa isinii godhe karabbi sagalee keessan ol fuudhe rabbii keessa yoo ka sodaattan taate namoota akkanaa kana soyxanii uf duuba deebitanii dukkana isaan keessa jedhanii fi hammii isaan keessa jira kana keessa akka baaftan amaanaa rabbii isinitti dhaamadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyeeka hordoftoota keenya kana booda wanni gaarii isaan qunnamee isinis isaan bira dhaabbattanii akka waan nu gammachiisu walitti deebinu abdiin qabaa. Kanarraaf jennee asumarratti xumurraa qophii kana caaluu fi kan kana fakkaatanii yeroo biraas akka walitti deebinu maqaa chaanaalii kiyyaatiin waadaa isiniif seenaa. Kanarraaf jennee asumaan xumurreerraa nagaan nuuf ta'u. Nagaa.